السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مي هالرئيس ترجمنا مقا كيساني نواجد وداوتو تكيساني كينيا ولا بر بريدة أربا كانت ترجمنو مقالة دكم نانو سفر بالي ما سفركم مزيد أبي هريرة بر دو مركز الروح والريحان نانو مركز الروح والريحان يمكن هارا بنا ما سبرة شجر نبني أكن فكرت أنا أبو صابر نانجرا مي واي مركز ريان الراء تكو داوتو تكينيا في نوفيبسا مركز الروح والريحان إن يكوني سببين إسا درسو أني نم في نجراتات ري يجولي تو جولة تنين كيسا جولة فتنة جرا جولة قرآن كجيلان اتياد دفتو تقرأتو جرا جولة تنا مركز سينسي مركز سقاطري نانو بيتل نانو أيرتينا ألمغانا فوري صاحبة كنو كانوا ولين أولي قد ديما باني روتوكو بكا جولة سرافونا في دي جدن قراتي شاني تو نامان غمتشيفني bakka silaa qaraatiin si gammachiisu bakkeen qabnu guutuu dheedhanii yeroo baay'eedhaaf deemaa dure dhabee jennaaniin anummaanuu yookaan markaza waan kana duraan muuxannoollee waan qabuuf nama argitee barsiisorrallee yeroo dheeraa ture waan ta'eef ufumaa kiyyaayyuu akka naannoo kanatti ummata islaamaallee fayyadee ufiillee fayyadamu yoo markaza bane hoo jedhe mana kana qabdii fudhadhee ture kireessuudhaaf. كيسان توري manni kiyya ture qabdii fudhadhee baqaan kireessedhee nama walii galee eega fudhadhe 30,000 akkasii kafalanaan jedhanii eegasii markaza itti banadhee qabdii sanillee ofirraa deebisee markaza bana jedhee hoyte ka'u maqaa hedduu barbaadaa ture maqaa markaza mu'aaz jedhaa ture yoo gara finfinnee kana keessa deemu injira ka bilaal jedhaa ture ka maal jedhaa ture ka jiru وفماس دبي مركز الروح والريحانين كن مقعدته جرا ويب سايت رلالي انجرو إذا كان القرآن كيست اللي تفسير رسالة باي إجاري دا ربي نرجته أكون مركز الروح والريحان جد يكون معنا وان كان تفسير ابن طبري فرح ورزق وسرور جدا أقسم تفسير ابن كثير الروح والريحان يكون راحة واستراحة وان قلبي نما اتراهي ستوجه شراكه هما كيا مقا كان كواسين كن مو قرآن ولتدت وان تهفي شيخ بربادو تاء شيخ برباده شيخ غا ان ارغد جلقم يرو هدو يادا توره غاف نون قرآن ها جن بسم الله جلقم نه جاء كلا كوسبي كناتي حمله تقت جلقم جولم قراتن كيسن ارغدن كان ويتجلقم كنماتين قراتي نموتا نانو براتين أدكتي أكمل جلكمنا قراتين تنا بسم الله جنة وجت جلكمنو مباشرة جلكب صلاة الصبي سلانان أسيت أرجمنا منون دينو سأكون ألام من نكون قوتو جنم وفتة سأكون ألام الراحة سأتو كفولكت كل ألام تكفولك را ترين ياتني لما فولكت تدبي أني أكثر راحة ساعتي شنت نقرأ مراجعة قراني غنم حارة وافزة ساعتي زنبودا چري بودا مراجعة قران ساعشان الرابق أن الجراغ دقيقة ديدم شني أچ بودا تولدي بأن مادة وكان درسي أدى أكا سيرة أكا تجويدة أكا مخارجة أكا زهوري تسنبرتاني زهوري أسمت ودأتاني مزيدة وجين سلانا إجولن كون قدان إساني kun warri bulu asii nyaataa nyaanni illee walumaanii nu bira jira warroonni dhufan kun illee akka mareef dubbatan san sa'aatii fajrii sanitti haati dhiyana ka ganama cireellee laaqanallee gooteef itti kennitee sa'a 12 baatee dhufa asitti nyaatan cireellee laaqanallee asii nyaatan galuun hin jiru zuhurii salatanii deebi'anii laaqana nyaatanii wayita irraa bayan sa'a 8 hingaa sa'a 8 irraa haga asriin ga'utti sa'a tokko folakkaa hin ta'a hin rafan ساعتو كفولا كارفاني كاني وضعتني أسرى مزيد ديماني أسرى الراحة مغربات ساعة كل لما تنقرأ مراجعة قراني ساعة كل لما بود مغربة ديماني مغرب الراحة شايت كتابة قرأ ماس كيست ورقرآن حفظ ورجان قروان انتيني ورقرآن حفظ مغرب الراحة شاي حديثة وحفظة حديثة كمرة فجولة جتنسان واني
katabamu dhiisi waan shayni afaanin isin dubbatellee hafazuu qabdanii jennee ijoolleen waa hunda hafazana keessatti warri alifan qara'ullee qaa'idaa hin hafaza warri quraanaallee hafaza hadiisni illee maqaarijni illee tajwiidni illee siiraaleen martuu hifziidha wanni guyyaa takka shayni kenne hifziidha hafazanii ganama dhufan akkanatti jirra hodhaa waa'ee markazaa. Maashaallah markazni kun amma barattootuma naannoo kanaati moo barattoota iddoo biraatti dhufan ni fudhata? Barattoota amma hedduun ijoolleen markaza biroo irraa kabayanii nuun taane jedhanii dhufantu jira. Harar irraa ka dhufantu jira. Shaashaman irraa amma ijoollee shaashamanee tos keessa jiru bira. Shaashaman irraa ka jiru jira. Namoota shaashamanee gara nama 20 ka ga'u ka galmeessine jira. Amma maskaramii tokko irraa koottaa ka jenneen bultiidha warri dhufu. Warri fagoo dhufu kun bultiidha. Warri naannoo kanaa ka deddeebi'aa baratanillee ni jiran. Amma irra caalaa fuulduratti wanni nu barbaannu maa inni bultiidha. Mana kana guutuu isaatti jalaa gubbaallee markazaaf gadhiifne waan ta'eef gubbaa bulan jalatti baratan akkana jirti. Hayyee gara fuulduraattumee bara kana barattoota hagamii barsiisuudhaaf kaayyeeffattan? Akka dheebotaniif bishaan malkaan maddisanii jette Oromoon akka yaada qabuuf. Asittillee achittillee bishooftutillee naannoo kanaa fi naannoo finfinneettillee akka qaraatii uummanni itti barsiisaa jiru argeef bakka hunda banee akka biyyattiitti yaadni kiyya fakkeenya biyyattii akka markazni kun ta'ee damee adda addaa banee fakkeenya ta'uuf barbaada. Akka itti barsiisan akka yeroo hunda ijoolleen quraanatti umrii ofii hin finne yeroo gabaabduutti quraana qara'anii hifziidhaan fixanii hiika isaatii fi hiika kitaaba adda addaa halqaa kitaaba adda addaa akka isaan baratan fedhii qaba. Karoori nuti kaawwanne ijoolleen silaa yoo nu mijjaabe ijoolleen takka aliif hin jedhi yoo nu bira dhufan quraana kanaaf haziifna qaayidaa nuuraaniyyaa ji'a lamatti fixan. Dhaabbatatti ji'a lama odoon geenne fixuu qaban ji'a lamatti bakka sadiitti safaa takka bakka sadii qoonnee fi hafazanii qomaan gaafa hafazanii fixan quraana gaafa deebi'an baatii 4 yookaan baatii 5tti akka quraana kaamila fixanitti gaafa kana hafazan quraana dubbisuu danda'a. Ka shayni itti himee dabalataan ufillee dubbifatee sochoosuu danda'a waan ta'eef akka dafanii fixan. Ka quraana qara'u jadwala kan argite kan asumaanuu fudhadhuuti. Akkatti kaayamee humna namaatiin wajjin. Akka dandeettii isaatiin wajjin namni danda'u fuula lama fuula kanaaf kana namni hafazuu danda'u guyyatti bultii ji'a 10 fi bulii 6tti fixa jalqabarraa kaasee namni san hin dandeenyelleen achumarraa gaddeemtee akkuma humna isaatti haga waggaa fi ji'a 8tiitti akka quraana kana fixu akka humna isaatiin namni ayyaata 15 qara'u ka 18 qara'u ka 12 qara'u ka 13 qara'u ka ayyaata 10 qara'u yeroo kamitti akka inni fixu achirra jira nuti kana wayita kennu mucatti illee himama har'a humna mucaa kanaa dandeettii isaa ilaalee mucaan kun ji'a 10tti fixuu qaba yoo jedhe ji'a san guyyaa waliin katabee taarika waliin katabee guyyaa kana fixee abbaaf isatti illee hime yoo rakkoo mucaallee taate rakkoo mucaati wanni baliidhaan danda'amu jedhamu hin jiru. Guyyuma seenuura karoorfata. Karoorfata mucaan kun guyyaa seenuura karoorfata yoo dadhabaa ta'e quraanni dhibuu danda'a. Yoo quraanni dhibe akka quraanni galuun sheeyni fala godhee sheeyni barsiisan isaan kun sheeyni kun nama waliin barsiisuu nama asii barsiisanii fala godhanii ufii irra bayanii fi itti deddeebi'anii nama biraallee irra baasanii fi mucaan kun akka guyyaan haffazu gochuu danda'an mucaan kun guyyaa yoo haffase guyyaa itti fixullee har'uma beeka har'a seeni qaraatii guyyaa kana fixaa beeka ka ijaan qara'u ta'ee ka qomaan qara'u ta'ee guyyaa itti fixullee har'uma beeka mucaalleen guyyaa sheeka itti ficcisiisu har'uma beeka sheeynilleen mucaalleen har'uma beeka warrillee har'uma beeka mucaan kun fixuudhaaf guyyaa sanitti quraana kana ji'a 8 har'aa fixa yoo jenneen guyyaa sanii fixuuf halkanii guyyaa rafu ulee takka malee itti yaaddawee qara'a. Guyyaa san hiriyoonni isaa guyyaa sanitti fixuuf waan fiiganiif innillee guyyaa sanirra akka hin tarre halkan itti yaaddee akkaataa inni itti haffazee itti qara'u. Karoora nama biraan eeggatu. Karoora nama biraan eeggatu sheeyni karoora kaayee fi wayitara fi hirribaa kaatu akkanatti yeroo 5 irra bayat ganama akka hifziif siilaafutti irra bayatee dhufa ganama wayita dhufu ayaata takkatti dura haffaza ayaata itti aantu haffaza wayita daqiiqaa 10 daqiiqaa 20 fuula kana tokko haffazee fixe quraanarra. Daqiiqaa 20tti ijoolleen faxinni kanaaf kanallee haffazan fuula lachuu haffazan sheekarratti haffazan wanni isaan haffazan namni tokko wayita haffazu har'a yoo haffaze asirratti isaa qabama. Nam tokko guyyaan kun sabti guyyaa sabtii maqaan mucaa asirra jira guyyaa sabtii hagana haffaze dandeettiin isaa baay'ee gaarii yookaan eddu galeessa yookaan dadhabaa
كجد مؤرم قوي من نفذ كان الركاو فويسو قبضان شيء كنر كوني هاروا قرآن هاروا يتفذ أسيت فولدرت كقرأ حفظ قويت مجان كن يو روبي جزئي يتو ورق على ما في نوسا ورق على ما في نوسا كانوا قويت كريك أجلو تكفاتيحات ودون ديمنا قويا يو كرا إمبراواف يو ودون برويني ودون كراني إني كإرى دبرتات بكين ساكن قلاتا مكيناتا إني أفضل أبيفا مو أسيت بريس جين مجرد قبا يو كاين دبامي إني سرّا قافة مغتي تي الرّا قافة وانتف شيء أسرتي ركو إسام ملتيسا شيء آخر الرّت كونو جي أقافة في تكون جي أتوك مجان كون جي أتوك كيسة هجم أكاف هجم أكاكرأي هم بيكم أسيت يو إرنا كباتي مالي في إرنا كباتي نمني تقافة تمام مركز كنا أسرتي لالي نمني كم ما أسين إرنا كباتي أسيت ملتيسا شيء أسيم ملتيسا أوكي يده وانا فيف رافور إلالا كوني قباس جي آتي جي أكنا وفيت جي أتي أنو لي أكسمت ترى كوني كنما توكو وقا توكو كوني تقرير كون كنما توكو وقا توكو تي مجان إيغا غافة جي أتي وني إني كراو أسيتي بيكمي وقت هجم كراو بيكم ودو وقان جين إدام نسا إدام نسا بيكم وانتف كوني ورق وما نفذوا لوها مكان الراك هافني كون ورق وما نفذوا كون ورق إجان كراو ورق إجان كراو نو هاga جل كم نجي ألم إجولن تنينتيا إجولة تنكيزا إني غافة دفو غراماتي تويت ديبني إجولة مفكين إجولة براسيم نمني جزء أفور كيس جرو غافة نو بيردف كبيرة ترين بيكو قدين ديبي فنو دوباتي سيرا مركزة كانت أولاغا مركزة كانا بكا مجان غيسان را أفدو بان ديبسو أجمع راشين تلشافي أوفي دوبا كإني والله لكون أكا تلوه مال غوننو دوبا را كتابتي أما سينجي كان كم قرآن كاري كان حفظيف جالك برا جزء أما كان يو حفظه وفمان قرآن والقد نسافي ديما كدوبا ورد جزء كل سد كيس جرو كأما في تهدو جرانو بيرت إجان كراو كشاشة من الرادو في إجان في دني جزء كل سدي جي ألمات كأنه في جولم كون غوية كنا فزو كبا ساعتين تيراوان تهف تمرتين برانجرو فيتو كبا كون غافة دوفو إيسا كرات سورة إسراء كرا بوسي جرا أما في تأجر أكا غاري كرا أما حفظي جال كبه جالران جزء توكو كيس جرا حفظي كان وان تهف كإجان كرا أولي غوية إن تفيتو أكمت أكا دفع إن تفيتو ورلن أبوني جوللن قرآن أكا غارة إتتاه يرون دقيبا أسو أولون تين أدا قرآن كان كرئي هغنتون هم فتا بيكو قبا هم بيك هم فتا أدا وان وان تهف هم فتا غوية غسي فتا غمتو قبا غوية سنين فتا همتان هل كان غوية كرا ورلن غمتو قبا نولي غمتو قبنا نتيجة أكاسيتي نوتي أرغيتي مركزة كان وان أمنف إلمان تيار رجال قبه وان كان كارور فنه ويتتكانو ومن إسلام اللي كان فيدمه نهي متي وري مركزة اللين أكل لالي أكا فيدمو ديو دكتور كمال فأولي وان كان أسوينه إنو ما يواي كان وان أما كافتن كان مركزة كينا في مركزة أدادي أكتي كايمه شيء اللي قاوان كراسوسن نتيجة وتأتي وان سني أرجو كبا مشالين أرجو كبا أبون اللين وري إدارة لين أرجو كبا دوان تهف وان كم إيجاري ده أنا اللي جمّتشوا تكبا نمني دعوندو تجمّتشوا كبا أيه أكنا فكرت مي جولين كوني كيساني ربي بركاسني فاقود ما شاء الله جنرا آمين مي ماك آساني نبرسيسا أسمع رئيس نمتي مكان إنساني أيه جولين توني كإنسان درات تجرا أيه أبا صابر نانجران صابرين سون أما دبي جرا أيه نما برمسلة براتي فيته قرآن اللي هدون نججوز كل شيء كان حفظه هدون أصوم فيتين أتين دمه ما تنقرين أتجروان تهيف جور صابرتي أنا جولي دورباتي أيه إني أنقفني صابري كيتي أنا مو سندوسا يرمتي أيه كيتي أنتو مودة يرمتي كيتي أنتو نصرة يرمتي كيتي أنتو سو نصران تين إذا كان ذاكر يرما أكاد ألو تاتين ستي يوم كيجي برباديتي جولن دوربا أفور كبان ديرك توك ما شاء الله ولتي جولن توني كلشان دربي أفوري ديرك توكو ديركيسا الصابرت كأنو إسا عبد الله عبد الله كمال عبد الله كامل محمد عبد الله تاني دلوتن كي تانو إسماعيل إني جولن كنين هاتي زاني أدى هاتي عبد الله ماتي أكماتي تي مقال لي باسين ماتي من توكو إني عبد الله عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الحليم عبد الحكيم جد كذي أوف من توكو كماتي من توكو عبد الله
من يكون لين صابر ذاكر ثابت خالد يلي أكاسي تديم سيقالي أكنا فكات إني عبد الله كن إسماعيل عبد الحليم إسا عبد الرحيم إسا عبد الرحمن إني محمد مقابر لك أبا إني بري إني دلتي سوني برا أكلا كفسا انجلفاتي ميلاديتي برا كما لما في كودا جا توكو توكو دلتي yeroo san keessatti waa'ee Oromoo kun haalaan ho'aadha. Wayti sanitti maqaa bilisummaa itti baase. Si galee bilisummaadha maqaan isaa. Maqaan Arabii ammoo Muhammad jedhama. Inni Khaalidii Zaakir. Akkana fakkaata. Rabbi barakaa isiniif haa godhu. Egaa nuti isaarraa markaza keessanitti argamne isinii wajjin turtii gochuutti gammachuu guddaa qabna. Inshaallah markaza keessan kunillee bal'atee akkuma yaada keessaniitti illee galma ga'ee kan ilaallu ta'a inshaallah gara fuulduraatti. Markaza keessan deddeebinee illee ilaaluudhaaf waan isin faana dhaabbachuu qabnu isin faana dhaabbachuudhaaf akka dhaabbata TV Hamiltonitti qophiidha. Turtii keenya har'aa asumarratti goolabna. Odoon goolamne wanni barbaanne takkatti wanni barbaanne markaza kanarratti nuti hamileen akka amma isin dhuftan kana hamilee guddannoo dhaga'ama. Gammachuu guddaa qaba. Akkasuma dabalataan namoonni hedduu markaza bultiidhaan barbaadan ijoollee barsiifachuu barbaadan alarraa ta'ee biyya keessaa ta'ee fuudhuudhaaf ijoollee bultu warra quraana fixee jiru umriin isaa waggaa 8 ol haga 16titti fuudhuudhaaf qophoo qabnaa quraana ka fixe warra badhee biraatii dhufu quraana ka fixe umriin isaa kana fakkaata akkasi fuudhuudhaaf hamilee qabnaa akkuma shaashamanii fi Hararraa nu dhufan kana Oromiyaa guutuu keessaa yoo nu dhufan namoonni hedduun bilbilanii jennaan mana kanaaf kanatti markaza banee ofii kireeffadhee algala jechuu yaada qaba. Isinumtiin hedduu qophii taanaan uummanni musliimaa akkuma beektan bahaa dhiyaa kaabaa kibbaa quraanaaf iddoo guddaadha kan inni qabu. Waamicha quraanaa namni hundinuu waata isin qofti qophii qabaadhaan jedhaan akka kootti. Inshaallah daawwattoota keenya wanni beekuu qabnu manni amma markaza ta'ee keessatti qaraamaa jiru kun manuma dhuunfaa isaaniiti kan isaan kennanii itti barsiisaatiin hin jiranu. Yoo isin ammoo dhuftan kan biraa nama biraa simachuudhaaf manan keessa jiraadhullee dhiisee ofii koo kireeffadheen manicha markaza gochuuf qophiidha jedhan waan isin jettan deebiisaa ifaadha. Inshaallah yeroo deebinutti immoo kana caalii markazni kun guddatee ho'ee miidhagee kan arginu akka arginu hawwii guddaan qaba. Sagantaan keenya har'aa kanuma amma daawwattan ture sagantaa birootiin aga walitti deebinutti asumarratti goolabna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.